Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii Forex Inspire. Akkuma yeroo kaanitti Forex Inspire arraantanas yaadota nama dammaysanii fi nama jijjiiruu danda'an qabannee dhufnee jirra. Qophii kana kan qopheessee isiniif dhiyeessu Ambirraa Jamaalee hanga dhuma sagantaa tanatti nu faana turaan feerraa teenya tan kabajaati. Maqaan nuuf kenname eenyummaa keenya jijjiiruu irratti humna guddaa qaba. Yeroo hedduu ilmi namaa osoo hin yaadin maqaa isaaf kenname tahee argama. Namni tokko callisaadha yoo jaame callisaa taheetuma itti fufa. Amala rakkisaa qaba yoo jaames akkasumatti itti fufa. Yeroo tokko abaluun sun goota yoo jaame gootumuma saniin umrii isaa guutuu goota tahee jiraata. Inni gaafa tokko sodaataa jaames osuma sodaatuu umrii isaa xumura. Namoonni nuti waliin jiraannu maatii fi mana barumsaattis maqaan nuuf kennamu dhiibbaa guddaadha nurraan gaha. Kanaafuu namoonni jaalannuu fi wantoonni nuti akka jijjiiraman barbaannu osoo jijjiiruuf yaallu jijjiiramuu dadhabanii fi osoo tattaaffatanii borus deebi'aniituma achumatti argaman daddafnee maqaa isaaniif kennaman jijjiiruufii qabna. Barataa kutaa gaditti akka dadhabaa ta'e itti himamaa guddate akka inni jabaa ta'ee fi fuuldura immoo kana caalaa yoo jabaatee hojjete qabxii guddaa akka fiduu danda'u itti himuun barbaachisaadha. Nama daldala keessatti yeroo hedduu kasaare maqaa ati daldalli siif hin ta'u jedhu namoonni itti maxxansan yoo jiraate maqaa daldalaa jabaa ta'uu isaa mul'isu kennuufiin barbaachisaadha. Namichi kun wanni inni kasaaraa jiruuf sababa namoonni hundi nama kasaaraa malee daldalaaf hin uumamin ta'uu isaa itti himaniif ta'uu mala. Waan namoonni naannoo isaa jiran itti himan kana ofiifis itti amanee maqaa isaa ta'uu fudhatee waan soso'uuf hanga kana jijjiiratutti daldalaan milkaa'uun isaa abjuu taheeti itti fufa. Mee seenaa ajaa'ibaa tokkon siif himaatii na dhagahi. Namni aampuulii amma itti ibsannu tana nuuf kalaqe Toomaas Edison jedhama. Toomaas Edison yeroo ijoollummaa isatti waan ajaa'ibaa tokkotu uumame. Daa'ima tahee osoo kutaa gadii baratu guyyaa tokko waraqaa barsiisaan isaa itti kenne qabatee mana barumsaatii deebi'e. Edison haadha isaatiin barsiisaan xalayaa tana osoo hin banne harka harmeete itti kenniinaan jee haadha isatti kenne. Haati Edison xalayaa irraa fuutee gaafa bantu waan ajaa'ibaa ta'e agarte. Imimmaan mallaa lamaan irraan dhangalaasaa akka armaan gadii kanatti ilma ishiitiif dubbisuu itti fufte. Ilmi kee barataa cimaadha. Cimina isarraa kan ka'e manni barumsaa kun isaaf hin mijjatu. Manni barumsaa kunii fi barsiiftonni nuti asii qabnulleen dandeettii ilma kee cimaa kana ittiin barsiisan hin qaban. Sammuun ilma keetii sammuu barsiiftota as jiranii ol waan ta'eef atummaan manatti barsiisii jechuudhaan imimmaan ishii ifirraa haxaawaa xalayaa san dachaaftee khaznaa ishee keessa keesse. Haati isaa erga du'aan boqattee waggoota hedduu booda Edison nama kalaqaatii fi abbaa bu'aalee qorannoo garaagaraa jaarraa sanii ta'ee ture. Addunyaanis beeytee dinqisiifannaa fi kabajaa addunyaa guutuu erga argatee booda guyyaa tokko osuma khaznaa haadha isaa banee meeshaalee ishiin ol keessee gara gaggalchee ilaalaa jiru xalayaa dachaafamtee kaayamtee takka arge. Yeroo xalayaa san banee ilaalu xalayaa gaafa daa'ima ture barsiisaan harmeetitti geessi jee itti kenne san ta'uu hubate. Xalayaa baree yeroo dubbisu yaadni xalayaa san irratti barreeffame akkas ja'a. Ilmi kee dadhabaa fi nama sammuun isaa hin dalayneedha. Kana booda gara mana barumsaa akka hin dhufne godhi. Mana barumsaa kanatti isa arguun barbaannu ja'a barreeffamni xalayaa san irratti barreeffame. Edison sa'aatii dheeraadhaaf erga taa'ee boo'ee booda daftara yaadannoo isaa banee akkas jee barreesse. Toomaas Alvaa Edison barataa dadhabaa fi daa'ima sammuun isaa hin dalayne jaamee ture. Garuu galanni harmeetti gootittii fi qaaliidhaaf haa ta'u nama jiiniyeesii jaarraa kanaa ta'eetiin jiraa jee barreeffate. Dhugaadha Toomaas Edison inni daa'imummaa isatti dadhabaa fi sammuun hin dalaytu jaamee ari'ame. Sababa haati isaa maqaa dadhabinaa kan mana barumsatti itti maxxanfame san irraa jijjiirteef nama sammuu isaa bira dabree addunyaa guutuudhaaf aampoolii ibse ta'e. Aampoolii gaafa tolchu ammoo yeruma takkaan ka'e osoo hin taane ampuuliin 999 jalaa gubatteeti ampuulii 1000 irratti milkaa'eef. Kuni ammoo nama kalaqaa cimaa qofa osoo hin taane hayyummaa obsa qabaachuu fi abdii murachuu diddaadha agarsiisa. Toomaas Edison inni mana barumsarraa dhamaadha jaamee ari'ame ampuulii qofa addunyaaf uumee hin dhiifne.
teknooloojii arra addunyaan tun ittiin fayyadamaa jirtu hedduudhaaf karaa saaqe. Kanaaf egaa maqaan nuuf kenname eenyummaa keenya jijjiiruu danda'a kan isin ja'uuf. Akkasumatti gara biraatiin yeroo laalle immoo maqaan akkuma eenyummaa keenya jijjiiruu danda'utti nu kuffisuufis dandeettiidha qaba. Yeroo hedduu maqaan ati namarraa argachuuf hawwitu hallayyaadha si buusa. Maqaa kee bareechuuf namoota biratti fudhatama argachuudhaaf namarraa addatti mul'achuuf jaalatamuu fi dinqisiifatamuudhaaf akkasuma faarfamuuf carraaqqina ati gootu hundinuu booddeen isaa badiinsaatti si geessa. Maqaa namoonni siif kennan yoo ati ofiif hin kennine maal si fayyada? Namoonni waan arganiin harka siif dhahanii ati ammoo waan beektu yoo gaddaa jiraatte maali faayidaan isaa? Maqaan nuuf kenname nu jijjiira kan jenneef maqaa gaarii guyyaa tokko nuuf kenname boruu diigamu san akka hin taane hubachuunis barbaachisaadha. Maqaa gaarii arra ijaaramee boruu diigamuu jirurraa eenyummaa cimaa yeroo maraa sibira turu jaaruutu gaariidha. Gaafa eenyummaa kee kan dhugaa san jaartu, gaafa fakkaachuu dhiiftee ta'uudhaaf carraayitu, fudhatama argachuu fi jaalatamuun akkasuma dinqisiifatamuu fi faarfamuun ulaagaa kee isa guddaadhaa miti. Kaayyoon kee inni guddaan jijjiiramaa fi guddina keeti, milkaa'inaa fi galma keeti. Sibiilli warqii dibame gaafa sibiila dhugaa ta'uun isaa barame maal akka ta'u tilmaamuun nama rakkisu. Obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa maqaan akkuma si jijjiiruu si kuffisa. Maqaa bareedaa argachuu fi eenyummaa sobaa ijaaruuf jecha waan hin tahin tahe, waan hin qabne nin qaba, waan hin hojjetin hojjedhee fi waan kan keen tahin kiyya yoo jette yeroodhaaf maqaa gaarii namoota biratti jaaruu dandeessa ta'a. Adeemsa keessa garuu eenyummaan kee guutummaatti diigama quba qabaadhoo. Namni sobamuu fi gowwoomfamuu jaalatu tokkolleen hin jiru. Eenyummaa biraatiin akkati wal bartuun namni barbaadus gonkumaa hin jiru. Maqaa sobaatiin eenyummaa kee ijaaruuf hin yaalin. Faaruu fi dinqisiifannaa alaatiin eenyummaa kee hin madaalin. Wanni si jijjiiruu danda'uu fi beekamuu qabu gubbaa kee kan oduu sobaatii fi faaya garagaraatiin calaqqisee bareedu kana osoo hin taane maqaa fi eenyummaa kee isa si keessa jiruu fi ati of keessatti beektu sani. Namoonni ati arra eenyummaa kee isa sobaa itti himtu kun borsoo waliin hin jiraatan. Ati nama biraa gowwomsu jirta sitti fakkaata malee ifuma mataa kee gowwomsaa jirtaa quba qabaadhoo. Namoonni gubbaa kee ilaalanii beekamtii kee dhaga'anii fi eenyummaa sobaa ati ofiif laattuun sobamanii sitti dhufan si guddisuu fi si jijjiiruuf osoo hin taane qarreerraa darbanii si dhabamsiisuuf akka ta'e gonkumaa hin dagatin. Maqaa kee dura eenyummaa kee dursi, gubbaa kee daran keessa kee beeksisi. Kabajaa gubbaa daran sammuu keetiif kabajaa laadhoo. Jalqaba irratti wanni beekuu qabdu addunyaan tun akka maleedha si barbaaddi. Garuu sii dhugaa san barbaaddi malee isa fakkaatee fafakkeessee jiraatu miti. Addunyaan sii of ta'ee jiraatu barbaaddi. Isa maqaa fi eenyummaan isaa tokko ta'ee barbaaddi. Nama ajaa'ibaa kan eenyummaa isatti hin saalfanne, kan maalummaa isaa kabaju sanii kan addunyaan tun barbaaddu. Akkuma Toomaas Edisan barreeffama sarara lamaatiin eenyummaa fi maqaan isaaf kenname jijjiirametti atis jijjiiramuuf waanuma xiqqoo akkasi barbaachisa ta'a. Garuu wanni sun maali? Barbaaduudha qabna. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya Forex Inspire arraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Hanga dhumatti dhufaana turuu keessaniif galatoomaa. Qophii Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti nagaya keessa turaa.